waan gorsa ja'an nama fi torba garagalchanii baanan san 17 ol garagalcheeti kan inni irra waan kana dubbadhe gama biraatiin gaafa Harar ture ana bira ture akkasuma ammas bu'aa bayii meeqa keessa waliin baane rakkoodha wal bira dhaabbachuu isa bira dhaabbachuudhaa fi gaafa waa dura badan gaafa silaa wanni inni online kanarraa qabu hundi silkiin jalaa fuudhamtee mee viidiyoo kana daawwannee haa walitti deebinu. Wallaahi qasaman billaahi ana soo rabbiin subhaanahu wa ta'ala miskiinummaa fi waa dhab addunyaatti nama qoruu baatee akhiratti qixaata nannaa qopheessan irra fiiladhan. Maaliif jennaaniif cinqii biyya waa lama hin ta'u. Salaataaf yaniin jabeeffadhaa waan biraatiin immoo yoo nazabi haa nazabu. Mee viidiyoo kanas waliin haa caqasnu. Fetti deemnee jira waa hundaa'u ammoo salaata keenii salaannaa inni soomannaa yeroon keenya inni salaannaa jannatuma nun dhoorgatin duniyaa hin dalaganna fayyuma nun dhoorgatin fayyaa fi jannata nun dhoorgatin yaa rabbi dalaganna yoo feene ujaan nyaanne illee ofirraa jirjirra wallah rabbiin kun rabbumaa miti jeetan wanni inni baqa yes yoo nama kana makluuqa isaa narraan dhoorgu ofii narraa jirjiree hin jirjiru wannummaan inni nu uumeefu maal isaa hay yoo isin narraan dhoorgine hay adeemii tiktok dhaqii shakkala dhunaan jedhee makluuqa isaa fuudhee sheeka salboo jedhee suuraa yagaggara galchoo kana yoo narraan dhoorgine waaw wallahi baay'ee rakkisaadha. Dhaggeeffattan fakkaatti daawwattoota keenya waan biraatiif waan kana hin finne ani Muhammad Bayaan kana lafattis wal beenaan tarii gariin keessan irra guddaan keessan online marra baruun keessan ni mala odoo bakka tanan gahin odoo niif akkanan ta'in namni karaa miidiyaa fidi ana yoo niif hin ji'e dhugaarraan fagaattu fakkeenyaaf TV Hamilton gaafaan hojjedhu narraa waraabi ji'ee sagantaa isaa irraa waraabee sagantaa san amma durallee isinillee daawwattanii innillee gallakkisee ture. Lafattis gorsuun narraa moggaa miti. Odoo asin gahee ni beeki. Waan gorsa ja'an nama fi torba garagalchanii baanan san 17 ol garagalcheeti. Kan inni irra waan kana dubbadhe. Gama biraatiin gaafa Harar ture ana bira ture. Akkasuma ammas bu'aa bayii meeqa keessa waliin baane rakkoodha wal bira dhaabbachuu isa bira dhaabbachuudhaa fi gaafa waa dura badan gaafa silaa wanni inni online kanarraa qabu hundi silkiin jalaa fuudhamtee sababa kiyyaan akkaataa itti tarkaanfii fudhadhee fi kan inni waan biraa keessa galuu galee gahee kan inni deebisee fi hedduudha. Awwalinni waan kana jedhuu fi isa xiqqeessuu fi isa arrabsuudhaaf miti. Asumaanuu inni naa hubachuu qabdan. Ani viidiyoo akkana arraan naa dalaguun dura. Takkaa viidiyooti yoo amma feetan jala yaatan namni akkana jedhu jeetumaan kophaa gallakkisa malee. Kan ammoo arra dirqameeti. Irra guddaan keessan majlisni eessa jira? Sheekkan eessa jirtan? Yoo neefi lafatti wanni duubaan bilbilamu eessa jirtan? Huma ja'a. Namni kun yaadne arra Muhammad Bayaan haa galatoomuun ja'a. Namni akkanatti ifa kaayee ani addunyuma irratti yoo neefi waa harkadhe akhiraa haana qixaaxuu rabbiin ji'ee. Deebiin mas kaayyoon kiyya maallaqaa if gowwoomseeti maallaqa akkana shaqqalatanii ji'ee ogguunii fi inni dubbate waan inni jedhu sangaa hunda afaan nan jedhu waan taateef ergaan hin qabu. Mee duuba egguu bakka tana taate wannummaan nama waaqadhe ustaaza maarree jechaa ooltaniif namni tokko maqaa haajii baafachuu danda'a. Ustaaza baafachuu danda'a. Sheekha baafachuu danda'a. Muftii baafachuu danda'a. Maquma namni kun if maxxanse kanarra laalamee subhaanallah jechaa ooluun maal bu'aa isinii qabaa? Ibsi abbaan dubbate kun irra guddaa
folloo barbaadaa fi maallaqa barbaadaa fi ji'en namni namarraa dubbatame wanni abbaan dubbate kun duuba namni kun biyya tana keessatti maraataan jiraachuu ni jiraata. Biyya namni biyya tana bulchu eegaa seera mootummaatii biyya tana bulchu jallataan ni jiraata jallisaan ni jiraata waan seeratti hin bu'initti. Hoggaanii feena kana jedhu isin ibsi asii achii kun maaltu isiniif hafee jechuudhaan dubbachuu barbaade isallee asuman ergaan hin qabu rabbi haa qajeelchu. Maaliif jennaan hulaan tawbaa hin cufamne qaceelloo numa hawwinaafi laakiin ammoo isin walii iyyaa ooluun lallabaa ooluun isiniif gahaa kafaaku isiniif gahee jechuudhaaf wanni waan kana godheefi asuman ergaa yaa Muhammad Bayaan ammallee karaa rabbiitiin siyaama obbolummaa islaamaatiin siyaama tawbadhu karaa rabbii deebi addunyaan gabaabdu addunyaan xiqqoodha tanuma kitaaba rabbii kanniin barsiisa yattu san keessattuu agartee jirtu haareetti waan hin siimu miti karaa rabbii deebi tawbadhuun siidhaama takka isin ammoo hawaasni waan inni isinidhaamu maqaa kanarra dhaabbattanii wali maqaa warra diin qare'e maqaa darasoota maqaa barattoota diin islaam maqaa barsiisota akka hin tuttuuyne hadaraa waan inni isinidhaamu tana nuufis sabaata kadhadhaa isallee rabbi haa sirreessuu haa deebisuu kadhadhaa waliifillee sabaata kadhadhaa an kan na ajaa'ibu nama bakka diin irraa baratu hin laalle nama akkana ammaan tana je'e baru dhufa ammas baru jala deemta saniif sabaata ifumaafuu rabbi isiniif waaqan